Nama abdii hin qabneef obsi maal godhaaf? Namni tokko yoo abdii qabaate waa obsa, waa danda'a, waa ilaalee itti adeema. Ilmi namaa duraan dursee abdii yoo qabaate rakkina isatti dhufu, gidiraa isatti dhufu, lola isatti dhufu obsuutii danda'a jechuudha. Nagaan nagaarra caalu, nagaa Waaqayyoo Waaqa jiraataa qixa gola mana safara jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota YouTube chaanalii koo maraaf akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti. Waaqayyo inni nagaatti nu eege haa eebbifamu. Egaa guyyaa har'aa immoo mata duree gabaabduu nama abdii hin qabneef obsi maal godha jedhu qabadhee isiniif argameera. YouTube chaanalii koo haaraa kan taatan subscribe, like, share gochuutiin, comment gochuutiin na jajjabeessaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa abdiin waan boru naaf ta'a jedhanii waan eeggatan, waan qaban, waan amanatan fuulduratti borutti waan namaaf hin ta'in, waan harka keessa hin galfatin ganaa immoo harka keessa akka galfatan, akka waan fudhatanii harkaa qabanitti waan ilaalanidha jechuudha. Obsi immoo karaa ittiin waan abdatan sanaa bira ga'anidha jechuudha. Namni tokko kan inni obsu yoo abdii qabaatedha. Yoo abdii qabaachuu baate garuu waa tokkoyyuu obsuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf namni gaafa galaana ce'u gamatti yoo waa arge, gamaa laga gamaa yoo waa qaba ta'e dirqama galaana sana daakee yookiis immoo riqicha wayii godhatee muka wayiirra dhaabbatee yookiis dhagaa wayiirra dhaabbateetu bishaan sana ce'ee waan gama jiru sana bira ga'ee harkaan qabataa jechuudha. Amma gama sana waan qabnetti galaanicha seenuun isa hin barbaachisu. Sababni isaayyuu galaanicha keessa ce'uudhaaf ija isaa bishaanicharraa kaasee waan gama jiru sana ilaaluun dirqama ta'a jechuudha. Kanaafuu namni tokko abdii hin qabu yoo ta'e, gama abdii hin qabu yoo ta'e, obsaan bishaanicha keessa darbee bira ga'ee wanta sana fudhatee kaansaa godhachuu hin danda'u jechuudha. Akkuma kana ilmi namaa waan gamatti ilaalu yookiis waan fuula isaa duratti argee ilaalu tokko bira ga'uudhaaf fudhatee kaansaa godhachuudhaaf yoo abdii qabaate waan har'a isatti dhufu kana, rakkina har'a isatti dhufu kana, lola har'a isatti dhufu kana obsaan keessa darbaa jechuudha. Namni obsa qabu, namni kaayyoo qabu in obsaa, namni obsa qabu immoo abdii qabaa, namni abdii qabu immoo ammas in obsaa jechuudha. Sagalee Waaqayyoo keessaatii iddoo tokko nuuf dubbisee irratti waan naaf hubatame tokko isiniif qooda jechuudha. Akkana jedha macaafa faarfannaa, macaafa Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irratti jechuudha. Akkana jedha. Abdii qabdanitti gammadaa, rakkina obsa Waaqayyoon kadhachuutti cimaayii jedha. Maal godhaadha? Abdii qabdanitti gammadaa, rakkina obsa Waaqayyoon immoo kadhachuutti maal godhaadha? Cimaadha jedha. Kutaa kanarratti maal hubanna beektu obboloota kooyi? Namni akkuma isiniin jedhee yoo abdii qabaate in obsaa jechuudha. Abdiin qabdu tokko boru nama ta'uu, boru jireenya har'aa kana keessa darbitee iddoo tokko ga'uudhaaf abdii qabda yoo ta'e, har'a rakkina sitti dhufu, lola sitti dhufu, gidiraa sitti dhufu, ari'atama sitti dhufu, tuffatamuu sitti dhufu, nama dhabuu, hiriyaa dhabuu, nama si hubatu dhabuu, nama si jaallatu dhabuu, kana keessa darbuudhaaf yoo bor abdii qabaatte har'a obsitaa jechuudha. Kanaafuu gaafa abdii qabdu in obsita. Abdii keessanatti gammadaa, abdii keessanatti boqochaa, waan akka waan fudhatte harkaa qabduutti yookiis immoo akka waan nama qabdii kaffalee wanta sana fudhachuuf jedhuutitti maal goota? Obsitaa jechuudha gaafa abdii qabdu. Abdichatti immoo maal goota? Hin gammaddaa jechuudha. Kanaaf
erga abdii qabdu kanatti immoo hin gammadda ta'e wanti ati abdattu sun si gammachiisa, si boqochiisa, sitti tola yoo ta'eef immoo har'a maal goota rakkina kee obsita, nama dhabuu kee obsita, kophaa ta'uu kee obsita, jireenya gidiraa obsita, waan hundumayyuu ni obsita jechuudha. Gaafa obsitu immoo abdii kee qabda, abdii sanatti gammadda. Abdiin sun waan si gammachiisuuf malee rakkinni har'a keessa jirtu kun waan sitti toleef obsita miti, waan sitti toleef dandeessa miti. Dabalee immoo rakkinicha erga obsite Waaqayyoon ammas immoo kadhachuutti cimuutii qabda jechuudha. Waaqayyoon barbaadachuu qabda jechuudha. Waaqayyoon kadhachuu qabda jechuudha. Yeroo hundumaa Waaqayyoon kadhachuutti laafuu hin qabdu jechuudha. Maaliif jennaani rakkina kam keessatti furmaanni waan hundumaa Waaqayyoodha jechuudha. Akkuma amantii keetti akkuma amantee jirtutti waanumatti na baasa jettee ati waaqessaa jirtu sanaani dirqama kadhachuu qabda jechuudha. Garuu tokkoof tokko wanti nuti beekuu qabnu immoo Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duwwaatu furmaata dhala namaaf kennuu danda'a. Rakkina keessatti, bal'ina keessatti, dhabuu keessatti, argachuu keessatti kan namaa birmatu, kan nama qaqqabu Waaqayyo duwwaadha jechuudha. Egaa amma kana erga jenne immoo ilmi namaa yoom abdii kutata beektu? Gaafa Waaqayyo irraa fagaatu tokko. Gaafa Waaqayyo irraa fagaatu namni maal ta'a? Abdii isaa kutachaa deema, dadhabaa deema, laafaa deema. Waan ilaalee obsuu hin qabu, wanti isa jajjabeessu hin jiru. Hafuurri Waaqayyoo gaafa keessaa godaane, hafuura Waaqayyoo gaafa of keessaatii dhabe maal ta'a? Namni obsa dhaba jechuudha. Inaara jechuudha. Bakka abdii kutannaan isatti dhufa jechuudha. Gaafa Waaqayyoon kadhachuu dhiisu, gaafa Waaqayyoon amanachuu dhiisu, gaafa waan gaarii gochuu dhiisu. Walumaa galatti gaafa Waaqa irraa fagaatu namni maal godha? Abdii kutachaa deema, dadhabaa deema, laafaa deema jechuudha. Kanaaf abdii yoo qabaatanii, Waaqayyotti yoo siqanii, Waaqayyo wajjin yoo dudubbatanii, Waaqayyo wajjin yoo haasa'anii, wanti hundumtuyyuu namatti tuffatama. Kana yeroon isiniin jedhu yaada biyya lafaa waan darbu kana waan bu'aa hin qabne badhaadhummaa darbu bakka jara miti. Waanuma yeroo isaa malee ta'u kanatti gaafa sammuu keenya cannaqnu, gaafa of dhiphisnu jireenyi keenya dhiphachaa deema. Namarraa fagaachaa deemna, Waaqarraa fagaachaa deemna. Qofummaa nutti dhaga'ama, nama nu hubatu dhabaa deemna. Hafuurri nu jajjabeessu nu keessaa godaanaa deema. Qophaa ta'aa deemna. Naman argannu, firan argannu, miiltoon argannu. Gaafa kana immoo maal goona? Abdii kutannaatti dhufna. Gaafa abdii kutannu immoo akka salphaatti lubbuu keenya irratti murteessuu dandeenya. Silumayyuu namni kan inni du'e gaafa of ajjeese yookiis gaafa kufee yookiis gaafa waa tokko ta'e miti. Kan inni du'e gaafa abdii kutatedha. Namni yoo kufeeyyuu ka'uu danda'a. Yoo rakkateyyuu bor argachuu danda'a. Har'a yoo nama dhabe, har'a yoo jibbame bor jaallatamuu danda'a. Har'a yoo tuffatame, har'a yoo namni waa'ee isaa wallaale, har'a yoo namni isaaf birmatu dhibeeyyuu akkasitti nafu. Barri tokko tokkotti nama kenna. Wanti hin darbine addunyaa kanarra hin jiru. Garuu nama jiruuf, nama lubbuudhaan jiruu fi rakkinni, qorumsi, nama dhabuun, argachuun, jaallatamuun, jibbamuun homaa miti. Sababni isaayyuu hin darba waan ta'eef jechuudha. Akka kanatti ittiin fufu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf namni tokko maal gochuu qaba? Obsuu qaba. Namni kan inni obsu gaafa abdii kana qabu jechuudha. Namni abdii kana hin qabne garuu boruuf taananii nama akkasiin ta'a. Jireenya koo nan jijjiiruu danda'a. Asii keetti fufee jireenya koo haaressuu nan danda'a. Namni jechuu hin dandeenye obsuu hin danda'u. Namni abdii hin qabne bakka raawwate waan obsuu hin qabu, waan itti obsuu hin qabu. Ilmi namaa kan inni itti obsu abdii itti jechuudha. Nuti hundumti keenya har'a guuttannee miti. Rakkinuma hammannee teenya. Loluma hammannee teenya. Qofummaadhuma hammannee teenya. Sababni nuti kana goonuuf immoo boru in darba. Bor in jaallatamna. Bor guyyaa haaratu jira. Bor waan haaratu jira. Waaqayyo waa'ee keenya waan haaraa godha. Waaqayyo nu gargaara. Waaqayyo bara kana dabarsee guyyaa gaarii nuuf fida jennee Waaqayyo irratti of gannee isa amanannee
isa abdannee waan hundumaa obsina malee waan nu guuteef waan nutti toleef obsina miti. Kanaaf nuyi warra abdii qabnu abdii keenyatti obsina. Warri abdii hin qabne garuu waan itti obsan hin qaban. Obsi waanuma tokko isaaniif hin godhu. Waanuma tokko sitti hin fakkaatu. Obsa waan jedhamuyyuu hin beekan. Ariifatanii waa balleessuu, ariifatanii of balleessutti fiigu jechuudha jarri akkanaa kun. Kanaaf jireenya keenya keessatti abdii kutachuun matumaa nun barbaachisu. Maaliif jennaan yoo lubbuun jiraanne, yoo fayyaa taane, bor iftaan jireenya haaraa jiraachuu dandeenya. Yoo dhukkubsanne bor fayyuu dandeenya. Yaalan deeggarsaan kadhannaadhaan fayyuu dandeenya. Yoo dhabne bor iftaan yoo lubbuun keenya jiraatte argachuu dandeenya. Waan barbaannu sana, waan dheebonnu sana bira ga'uu dandeenya. Garuu yoo of balleessine, yoo of miine, yookiis immoo yoo waan tokko balleessine, yoo cabsine, yoo biqiltuu deemu tokko yoo kichuutti qunne, bakka waan boruuf ta'u deebinee hin arginu jechuudha. Namni muka yoo kute, mukichi sun immoo boriftaan biqilee iddoo guddaa ga'ee faayidaa kan biraaf ooluuf hin danda'u jechuudha. Maaliif achumatti citee badeera jechuudha. Kanaaf namni obsa hin qabne akkasitti waa balleessa jechuudha. Kanaaf namni abdii qabu in obsa. Namni obsu immoo abdii qaba. Jarri kun lamaanii walii fi dugdaaf garaa yookiis immoo saantiba tokkodha jechuudha. Fuula saantibaaf dugda saantibaa tokkodha jechuudha. Kanaafuu namni abdii qabu in obsaa jechuudha. Namni abdii hin qabne garuu obsuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa abdii kutachuun nurra hin jiraatu. Obsuu qabnaa, jabaachuu qabnaa. Waaqayyo lafa jirtan hundumatti sinaa eegu. Obsa siniif haa kennu, abdii siniif haa kennu. YouTube chaanalii koo Faaraa kan taate subscribe gochuun maatii naaf taana jajjabeessadha. Viidiyoo biraan immoo walitti deebinutti nagaan naaf tura. Shaaloom.